Yadi male yadaini makena turawata Yofige yusin kakabo linike ofisi gomata Sisarbe mirga jirenya kan sidowatu hinjiru Irreko siwa jenjira kanida kesitiru Yomoti hananjetu amma momala jedure Mudama jirenya korra bofta pasinati Nagaan Waaqayyo hunduma keessaniif abaay'atu akkam jirtu. Egaa kanan dura barumsa tokko wajjin laalaa turreerra. Mata duree yaadi malee yaadde hin jedhuun macaafa qulqulluu keessaa barachaa ture. Kutaa tokkoffaaf kutaa lammaffaa isaa ilaaleerra. Har'a kutaa sadaffaaf kutaa xumurasaa wajjin ilaalla. Egaa jireenya yaaddoo hin qabne jiraachuudhaaf maal gochuu qabna jennee kutaa lama ilaalleerra. Jireenya yaaddoo hin qabne jiraachuudhaaf qabxii inni gochuu qabnu inni kan biraa yookaan inni har'a ilaallu cimanii yookaan jabaatanii hojjechuudha. Jireenya yaaddoo hin qabne jiraachuudhaaf falli inni kan biraa cimanii yookaan immoo jabaatanii hojjechuudha. Karaan ittiin karoora keenya dhugoomsinu inni guddaan cimanii yookaan jabaatanii hojjechuudha. Namni cimee jabaatee hojjetu kamiyyuu kaayyoosaa hin dhugoomsa lafa yaade galma yaade hin gahu. Jabaatanii yoo hojjenne karoorri oduu qofa ta'e waraqaa irratti hafa. Kanaaf karoorri keenya mul'anni keenya haasaa duwwaa akka hin taanee fi jabaannee cimnee yoo hojjenne karoora keenya hin milkeeffanna waan ta'eef karaan ittiin jireenya yaaddoo keessaa baanee jireenya yaaddoo hin qabne jiraannu inni guddaan maal yoo jettan cimanii yookaan jabaatanii hojjechuudha. Egaa macaafni qulqulluu irratti kitaabni qulqulluun akkas jedha. Fakkeenya boqonnaa 10 lakkoofsi 3 hanga 4 irratti kitaabni qulqulluu akkas jedha. Fakkeenya boqonnaa 10 lakkoofsa 3 hanga 4. Waaqayyo warri qajeelonni akka beela'an hin godhu. Kajeellaa warra jallootaa garuu lafatti hin dabalu. Namni dhibaa'ummaan hojjetu ni yooma. Namni cimsee hojjetu garuu hin sooroma. Salamoontu dubbata. Salamoon beekaa macaafa qulqulluuti. Gaafa dubbatu maal jedha? Waaqayyo warri qajeelonni akka beela'an hin godhu. Kajeellaa warra jallootaa garuu lafatti hin dabalu jedhee namni dhibaa'ummaan hojjetu hin hiyyooma. Namni ofirraa baasa dhibaa'ummaan hojjetu hin hiyyooma ergadee booddee namni cimee hojjetu garuu hin sooroma. Hiyyoomii fi sooramuun kennaa miti. Namni dhibaa'ummaadhaan ofirraa baasa hojjetu inni hin hiyyooma. Sababni hiyyoomiif immoo waaqatti isaa baadhatu hin taane cimeen hojjenne jabaatee hojjenne ofirraa baasa hojjete. Namni cimee jabaatee hojjetu garuu hin sooroma. Cimtee jabaatee yoo hojjette hin sooromta siif darba. Ofirra dabartee nama biraaf iyyuu hin taatu waan ta'eef ofirra dabartee nama biraaf akka taatu jireenya irraaf akka qabaatu jireenya yaaddoo hin qabne jiraachuu barbaadnan falli inni guddaan maaliif hojjette hojii itti bobbaate san hojii qabde san cimtee jabaatee hojjechuudha. Ofirraa baasan hojjete. Ofirraa baasan hojjetanii ni hiyyoomta. Namni baay'een ofirraa baasa hiyyoomeet Waaqayyoon komata na darbuu dide jedha. Waaqayyoon hin komatin cimi jabaadhu hojjedhu cimtee jabaattee hojjette hin sooromta jedha. Kana kan dubbatu macaafa qulqulluu keenya. Ilaalaa. Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 17 barate macaafni qulqulluun akkas jedha. Cimanii hojjechuu jechuun maal jechuudha? Hiika isaa ilaalaa. Cimanii hojjechuu jechuun halkaniif guyyaa dadhabanii hojjechuu jechuudha. Cimanii hojjechuu jechuun halkaniif guyyaa cimanii hojjechuu jechuudha. Waaqayyo keenya hojjechaa ture. Ammas hojjechaa jira. Yesuusin wangeela Yohaannis boqonnaa 5 irratti maal jedhee abbaan koo ammayyuu hojjechaa jira anis immoo nan hojjedha. Agartuu Yesuus hojjetaa beekamaa. Yesuus hojjetaa cimaa. Eenyurraa dhaale? Abbaa isaarraa dhaale. Nunis abbaan keenya inni waaqarraa Waaqayyo inni abbaa keenya ta'e maaliin beekama gaaf jettan cimee hojjechuudhaan beekama. Aadaa cimanii hojjechuu Waaqayyorraa dhaalle. Dhibaa'ummaadhaan hojjechuun eenyurraa dhaalle? Kanaaf Waaqayyoon keenya hojjechuutti amanaa. Warra cimanii hojjetanis in eebbisa. Akkasii eebbisu akkasii gargaaru barbaadnan cimii yookaan jabaadhu hojjedhu yoo akkas ta'e ati jireenya yaaddoo hin qabne hin jiraatta. Ilaalaa. Halkaniif guyyaa hojjechuu ilaalame garaagarummaan keenyaaf garaagarummaan namoota biyya biraa jiran biyya tokko tokkotti sa'aatii 16 walitti fufanii hojjetu sa'aatii 8 immoo rafu agartu irreen isaanii xiqqaadha hojiin isaanii baay'eedha
Biyya keenya keessatti immoo garaagarummaan isaa harka sa'aatii xiqqoo hojjenna, harkarra caalu hin rafna, harkarra caalu haasaaf oduudhaan dhimma biraan dabarsina. Kanaafuu namni harkarra caalu hojiidhaan dabarse cimee yoo hojjete hin darba. Kanaaf macaafni qulqulluun akkas jedha. Mee waan tokko akka kaasu nan barbaada. Waaqayyo gaaf guyyaa jaha hojjetee gaafa guyyaa torbaffaa hin boqatedha. Torbee keessatti guyyaa torba jira. Guyyaa torban kana keessa Waaqayyo guyyaa jaha hin hojjetedha. Guyyaa jaha hojjetee gaafa guyyaa torbaffaa yookaan guyyaa tokko hin boqatedha. Guyyaa torba keessa guyyaa jaha hojiidhaan dabarse. Guyyaa tokko immoo hin boqate. Waaqayyo harkarra caalu hojiidhaan dabarse. Haa ta'u iyyuu immoo boqate. Yeroo nuu kenname keessa harkarra caalu hojiidhaan dabarsuu qabna. Akka nuu darbu, akka fooyyomnu, akka sooromnu, jireenya yaaddoo hin qabne keessa baanee biyya waldaa hiyyeessota kaanuu akka gargaaru barbaannan harkarra caalu hojiidhaan dabarsuu qabna. Harkarra caalu ciisichaan, harkarra caalu oduudhaan otoo hin taane, haasaan otoo hin taane, waan hin taane otoo hin taane dabarsuu kan qabnu kaayyoodhaan hojiidhaan yoo dabarsine nuuf darba. Harkarra caalu hojiin dabarsina. Haa ta'u iyyuu malee boqachuun immoo baay'ee barbaachisaadha. Boqachuun immoo baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo yeroo boqatetti hojii hojjechaa ture gamaggama. Hojii isaa gaarii akka ta'eef gaarii kan taane ilaaleeti gaariidha gaarii miti. Nutis yeroo hunda hojiidhaan dabarsuu otoo hin taane boqachuun immoo hin barbaachisa. Waaqayyo hin boqate jechuun maal jechuudha? Rafaa oolee jechuu miti. Boqachuun rafaa ooluu miti. Boqachuun of dhaggeeffachuudha, of gamaggamuudha, of ilaaluudha, hojii of ilaaluudha. Waaqayyo gaafa hin boqate jenne san maal godhate hojii isaa irratti gamaggama gaggeesse. Gaariidha moo gaarii miti? Kun gaariidha, kun gaariidha. Kun immoo gaarii miti. Fakkeenyaaf nama uumuu kootti nan gaabbe. Waaqayyoon waaqatii otoo jiru hojii isaa gamaggame, hojii isaa laalee kun gaariidha, kun gaarii miti erga jenne torbee kan akkamittan dabarse. Hojiin anti hojjechaa jiru kun bu'aa qabamu hin qabu. Kamtu gaariidha, kamtu gaarii miti jennee isa gaarii itti fufna. Cimina keenya itti fufna. Isa immoo fooyyeffachuu qabnu torbee dhuftutti caalatti fooyyeffannee hafuura haaraan hojiitti bobbaana jechuudha. Boqonnaan kan barbaachiseef ikkoo boqonnaa booddee namni kamiyyuu hafuura haaraaf sammuu haaraan mul'ata haaraan gara hojiitti deebi'adhameeti. Dadhabbiidhaan hojiitti yoo galle hin milkoofnu. Kanaaf harkarra caaluun hojjennaa hin boqannamu. Gaafa boqonnu san olii gaddeemaa oollachuu miti. Rafaa oollachuu miti. Waan hojjechaa ture sana bu'aaf miidhaasaa, bu'aaf kisaaraansaa ilaalla jechuudha. Kisaaraa xiqqeessaa yoo deemne nuu darba. Kisaaraa xiqqeessuudhaaf immoo of gamaggamuun gaariidha. Namni baay'ee of hin gamaggamu. Sirrii of isaa, deemsi isaa, jireenyi isaa, wanni inni gochaa jiru sirriidha. Oromoonis gaafa mammaaku aduun abbaa laaleef sirriidha. Akkasi miti. Dhaabbannee of ilaaluun barbaachisaadha. Qoomna bileen ልናስተውል ራሳችን ልንመረምር ጥሞና የሚባለው ነገር ያስፈልጋል ማለት ነው። ከናፊ አከስት ይላሉን ባየ ጋር እጋ ጋፈ በቆና ማልጎ ነሪ ኦፊላሉ ጀቹ ማልጀቹ ኦጂ ኦፊላላ መኖ ኦፊላሉዳ ጋይላ ኦፊላሉዳ እጆሌ ኦፊላሉዳ ጅሬኛ አፉራ ኦፊሌ ሰከተው ጅሬኛ አፉራ ኮ ማልፈካት ሀሪሮን ኮ ፈሪሮ ጆሌ ኮ ማልፈካት ማቲ ኮ ወጂ ማልፈካት ሐዋሰናኑ ጅረ ማልፈካት ጀነ ከለቲ ሁንዱማ ሀሪሮ ከኝ ስሬፋቹዳፍ gaafa guyyaa boqonnaa keenya of gamaggamuun barbaachisaa. Egaa fal'inni guddaan maarree cimanii jabaatanii hojjechuudha. Singorsa boleessa obboleetti koo cimii hojjette hojiin tuffatin hojii sana cimtee yoo hojjette har'a qacaramtee hojjetta boru garuu dhugaa waaqayyoo sittan hima qacartee hojjisiista. Sababni isaati mul'ata qabda. Mul'anni kee galma akka ga'uuf cimii jabaadhu ciniinnadhu hojjedhu namni cimii hojjetu in soorama. Dhibaa'ummaan kan hojjetu garuu hin hiyyummaadha. Hiyyummaan kennaa miti. Soorummaan kennaa miti. Hiyyummaa sabbaatu ofitti fida. Soorummaa sabbaatu fida. Hiyyummaa akkamitti? Raftee fidda. Sooroma immoo akkamitti mana keetti fidda. Sooromni mana kee akka dhufu yoo barbaade cimii hojjedhu nama cimii hojjetu duuka sooromni hin kaata. Ilaalame Tasalonqee lammaffaa boqonnaa lakkoofsa 6 akkas jedha. Ammas obboloota nana isin keessaa namni hojjechuu dhiisee dhibaa'ummaatti jiraatu. Nama akka barsiisan isa nu bira argatanitti hin jiraanne hidhata akka hiikkattan maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin abboomna. Nu yoomiyyuu isin bira turre hojjechuu dhiifnee dhibaa'ummaatti hin jiraanne fakkeenya keenya duuka bu'uun amman barbaachisaa akka ta'e ofii keenya iyyuu hin beektu jedhee dubbata.
إقالالا Phaawulosiin akkas jedhan warra Tasaloniqeetiin ammas yaa obbolootako isin keessa dhiira haa ta'u dubartii abbaa fi haa ta'u isin keessa namni hojjechuu dhiisee dhibaa'ummaatti jiraatu nama akka barsiisa keenyatti hin jiraanne barsiisni Phaawulos famaayini barsiisni Phaawulos cimaa hojjedha jabaadhaa hojjedha namni hojii malee hin taa'in namni hojjechuu hin jaalanne buddeena nyaatin kana barsiisni isaa akka barsiisa nuyi barsiisne kanatti kan hin jiraanne hojjechuun fedha waaqaati waan ta'eef akka barsiisan nuyi barsiisne kan hin jiraanne namni dhibaa'ummaatti jiraatu yoo jiraate nama akkasitti hidhata yookaan hiriyummaa keessan akka hiikkatta yookaan immoo akka adda kuttan maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuusin sinan abboomaadha. Yeroo baay'ee maqaa waaqayyootiin kan abboomamu seexana duwwaa beekna. Seexana qofaa miti abboomamee waldaa keessaa ba'uu kan qabu. Seexana qofaa miti abboomamee mana keessaa ba'uu kan qabu. Seexana wajjiniin maqaa waaqayyootiin abboomamee ba'uu kan qabu. Maali yoo jette namni dhiba'aan abboomamuu qaba maqaa waaqayyootiin. Namni dhiba'aan waldaan fayyadu. Namni dhiba'aan biyyan fayyadu. Hiriyaa nama dhiba'aan ta'e dhibaa si godha. Yeroo tokko tokko akkas jedhamu namni irriba jaalatu. Irriba si qaba yoo ta'e gabbinaan taa'een jiru miti. Sababni isaa irribni hin daddarba waan ta'eef irribni keessun konkolaachisaatti darbee konkolaachisaa si duuka rafeete konkolaataa sana boolla buusa dhabeete yoo irriba qabdate gabbinaan taa'een inqilfi kan lubbu gabbinaa hin qammatu. Irribni hin daddarba dhibaa'ummaan daddarba dhibaa'ummaan namaa si daddarbee akka hiyyeessan ta'an hiyyummaan akka jireenya kee mana kee dhaalle ati hiriyaa nama dhibaa'an ta'e nama dhibaatti gargar ba'i nama cimaa wajjin hariiroo uummadhu nama hojii jaalatu wajjin hariiroo uummadhu nama cimaa wajjin yoo oolte cimaa taata jabaa taata nama dadhabaa wajjin oolte dhibaa wajjin oolte immoo dadhabaas dhibaa taata akka isaa hiyyeessa taata namni dhibaan ofii si qixxeessa hiriyaa nama dhibaan ta'e macaafni qulqulluun keenya kan inni jedhu keessa maal jedhamee nama dhibaatti hiriyummaa keessan akka hiiktan maqaa Yesuusin sinan abboomaadha. Sinan abboomaadha. Tasaloniqee boqonnaa 3 lakkoofsa 6 qabdanii guutummaa isaa irra gadi gaaf dubbista waa argatu. Ilaalame lakkoofsa 8 irratti immoo Tasaloniqee lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irratti immoo akkas jedha. Nama tokkotti illee ba'aa akka hin taaneef halkaniif guyyaa hojiitti dadhabnee hojjenne malee utuu gatiin baasin nama tokko irraallee buddeena hin nyaannedha Phaawulos. Agartaa Phaawulos koo tajaajilaadha. Maqaa tajaajilaatiin, maqaa ergamaatiin, maqaa raajiitiin gowwoomsa hin nyaanne. Tajaajilaan bara kana hojjechuun barbaada. Maqaa kadhannaatiin hafuuratti fakkeessee mana namaarra deemee buna dhuguu barbaada. Mana namaarra deemee nyaata nyaachuu barbaada. Nyaata sanaaf jedhee kan waaqni jedhes kan waaqni hin jennes waliin makanii kan dabarsaniif kanaaf dhaggeeffadha. Tajaajilaan inni cimee hojjetee saba tajaajilu fakkeenya ta'uu qaba malee hojii kee odumaan kadhannaatti fakkeessee raawwatee akkasuma tola nyaachuun qabu. Tola nyaachuun qabu. Namatti ba'aan ta'inaa warri namatti ba'aa taatan biyyatti ba'aan ta'inaa waldaatti ba'aan ta'inaa abbaa fi haadha keessatti ba'aan ta'inaa namatti ba'aa ta'uu waaqayyo sinaa baasu. Namatti ba'aa ta'uudha kisaaran guddaa. Namni baay'een haadha isaarratti ba'aa ta'eera. Waggaa 40 waggaa 30tti of danda'ee mana ijaaree of danda'ee haadha fi abbaa isaa biyya isaa waldaa isaa gargaaruuf gaafa qabu inni garaa deebi'ee ba'aatti ta'a. Egaa namoonni cimanii jabaatanii hojjetan biyya abbaa miti isaan. Waldaadha abbaa miti. Waldaadhaaf eebba isaan. Biyyaaf eebba. Biyya gargaaru, waldaa gargaaru, nama gargaaru. Namni cimee hojjenne namni dhibaan garuu ba'aadha. Akka ba'aan taaneef immoo cimii hojjedhu nama tokkotti illee ba'aa akka hin taaneef jedhama. Nama tokkotti illee ba'aa akka hin taaneef halkaniif guyyaa hojiitti dadhabnee hojjenne malee Phaawulos. Halkan in hojjeta guyyaa wangeela lallaba. Akkanatti kan wangeelli lallaba. Hin goyoomsine maqaa gaarii qaba. Halkan in hojjeta hojii isaa in hojjeta waan argate sanaan hin jiraata. Hin nyaata hin dhugatti hin uffatee jiraata. Guyyaa immoo wangeela lallaba. Halkanii guyyaa hojjenneeti hojiitti dadhabnee hojjenne malee utuu gatiin baasin nama tokko irraa buddeena hin nyaanne. Sindi kaffalee nyaata. Namni bara kanaa akka isaa kanfalamu. Akka isaa affeeran. Harka namaa laala. Harka namaa laala. Dinqii libbisa. Tajaajila akkasii ta'uu waaqayyo sinaa baasu. Cimii hojjedhu maal harka namaa laalta? Cimii hojjedhu maaf kilibbisa? Cimtee yoo hojjette dhugaa waaqayyo ayyaana duwwaan hin tajaajiltu. Akka Phaawulos maallaqa keetiin illee tajaajila. Tajaajila guutuun akkasii. Ayyaanan hin tajaajila, beekumsa qabnuun hin tajaajila, humna qabnuun hin tajaajila, qabeenya qabnuun hin tajaajila.
tajaajilli kee mudaa kan qabanne halkanii guyyaa cimii hojjette cimtee yoo hojjette dhugaa waaqayyo tajaajilli kees bal'achaa deema ambuuqqattee dubbatta cimii jabaadhu hojjedhu tajaajiltoonni cimaa hojjedhaa hojjettoonni mootummaa cimaa hojjedhaa cimaa daldalaa cimaa baradhaa cimtanii yoo barattan cimtanii hojjettan waaqayyo isin milkeessa isinii darba sababa keessaniif warra kaaniif iyyuu hin darba egaa Tasaloniqeen lammaffaan boqonnaa 10 akkas jedha namni hojii hojjechuun barbaanne midhaan hin nyaatin jenne isin abboomneerraadha Phaawulos jedham lakkoofsa 10 irratti maal jedha namni hojii hojjechuu hin barbaanne midhaanis hin nyaatin jenne isin abboomneerra namni hojii hojjechuu hin dandeenye fi namni hojii hojjechuun barbaanne garaagarummaa qaba barbaaduuf dadhabuun gargara fakkeenyaaf daa'imoonni xixiqqoon hojii hojjechuu hin danda'an jaarsi jaartiin dullooman hojii hojjechuu hin danda'an namni dhukkubsate hojii hojjechuu hin danda'u kanaaf isaan yoo hojjechuu baatanis nyaachuun isaaniif hin eeyyamamu sababni isaa bara isaaniitti hojjetanii namni hojjechuun jaalanne jechuun otoo fayyaa qabu otoo humna qabu humna isaa qusatee hojiitti bu'uu kan hin barbaanne hojii hin barbaadu nyaata nyaatamuu hin barbaadu nama akkasii noor hin jedhina nama akkasitti buddeena hin kennina nama akkasii ari'aa nama akkasii baasa kajeellan foonis kajeellan hafuuras hin barbaachisu kajeeltu namuun jaalatu maaf kajeelta cimii hojjedhu nama baay'eefu buddeena hin baasta namni hojii hojjechuun hin barbaanne midhaan hin nyaatin nama hojii hojjechuun hin barbaanne waldaanis qabattee hammattee taa'uun qabdu abbaafatis nama hojii hojjechuu hin dandeenye hammatanii taa'uun qabu ilma akkasitti qaana'uu qabdi haatillee ilma akkasitti ilma hojii hojjechuu hin jaalannetti abbaan firri qaana'uu qaba waldaan namoota akkasitti qaana'uu qabu warra barachuu hin jaalanne warra daldaluu hin jaalanne warra hojjechuu hin jaalanne waldaan namoota akkasii miseensa jettee lakkaawwachuu hin qabdu hin jijjiiran isaan ba'aa ta'u waldaatti akka ba'aan ta'aniif cimanii akka hojjetaniif waldaan kiristaanallee saba ishii barsiisuu qabdi. Tasaloniqeen lammaffaan boqonnaa 3:11-12 irratti immoo akkas jedha. Ammas immoo isin keessaa kaan hojjechuu dhiisanii dhibaa'ummaatti hin jiraatu. Ofii isaaniiti waan tokkollee hin hojjetan. Hojii namaa keessa lixuu isaanii garuu hin dhageenye. Namoota akkasii kana gab jedhanii akka hojjetan kan isaanis akka nyaatan nyaatanii akka jiraatan maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin hin abboomnaa hin gorsitan. Phaawulosin akka nama seexaneeffatutti irra deddeebi'ee maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuusiin hin abboomna kan jedhe eenyuun jettan nama dhibaa akka seexanaatti fata nama dhibaa akka seexanaatti jibba Phaawulos maal jedharee isin keessaa jedha amantootuma keessaa hojii hojjechuu dhiisanii dhibaa'ummaatti hin jiraatu jedha ofii isaaniitii waa tokko illee hojjetan garuu immoo hojii namaa keessa lixuudhaan yaadatti kennu hojii namaa keessa hin lixu immoo hin nageenyaadha. Namoonni akkasii kun namoonni akkamiin namoonni hojii uumanii nyaachuu dhiisanii warri dubbii uumanii jiraatan. Namoonni akkasii kun warri hojiidhaan otoo hin taane dubbii uumtanii jiraatan. Namni baay'een dubbii uumeen nyaachaa jira bara kana. Dubbii uumtanii buddeena nyaatina hojii uumaa hojii hojjedhaa buddeena nyaadhaa namni baay'een hojjechuun barbaadu. Akkamitti jiraatanii dubbii uumee jiraatan. Dubbiin nama hin dafqisiisu qaba. Dubbiin humna hin gaafatu qaba. Salphaatti argama waan ta'eef namni baay'een haasa'ee yuutuubii gubbaarratti waan ta'es waan hin taanes kan raawwates kan hin raawwanne sobas kan ta'e hunduma fuudhee maxxansaa namni immoo hin hubatu laayik sheer sabiskiraayib godhuu fi inni kan inni barbaadu inni waan achirraa argamu san duwwaa barbaada waan ta'eef hamma waa fuudhee argatetti waan hin taane maxxansa saba walitti buusaa oola. Phaawulosin maal jedha kana namoonni akkasii kun gab jedhanii gab jechuu qabu warri dubbii uumanii dubbiidhaan jiraatan kun gab jedhanii hojii hojjechuu qabu. Dubbiidhaan jiraachuu fi hojiidhaan jiraachuun garaagarummaa qabu. Nu immoo keessumattuu amantoonni hojii uumnee jiraanna malee dubbii uumnee hin jiraannu. Namoonni akkasii kun gab jedhanii akka hojjetan kan isaanis akka nyaatu dafqa keenya aduu dafqa namaa nyaatu. Namoonni baay'een dafqa namaa nyaatu hin goyoomsu. Har'a fakkaachuu danda'a. Gaaf tokko garuu Waaqayyo sin tufsiisa. Hin tufta. Dafqi namaa siif hin safaa'u. Kan kee nyaadhu cimii hojjedhu kan kee nyaadhu. Yoo dandeesse nama gargaaru hin saamin. Yoo dandeesse kiisa namaa keessaa hin fuudhin kiisa kee keessaa fuudhii kiisa namaa keessa godhi malee kan akka gootanii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sin abboomnedha Phaawulos. Jechoota ijoo kutaa kana keessa jiran laala.
Maal jedha nama hojii hojjechuu dhiisee dhibaa'ummaatti jiraatu hidhata hiikkadha. Ba'aa namatti ta'uu dhiisa. Halkaniif guyyaa hojjedha. Nama hojii hojjechuun barbaanne midhaan hin nyaatin. Hojii uumaa malee dubbii uumtanii hin nyaatina. Kan ofii keessan nyaadha jedha Phaawulos. Jechoota gurguddaa akkasii kana dubbata. Egaa jireenya yaaddoo hin qabne jiraachuudhaaf yaaddoo keessaa ba'uudhaaf qabxiin inni guddaan akkuma isin jedhe cimanii jabaatanii hojjechuudha. Yeroo waan nu hin geenyeef malee warra cimanii jabaatanii hojjetan namoota hedduu fakkeenya fudhannee ilaaluu hin dandeenye. Ollaa keessan jiraatu beekta. Magaalumatti keessa jirtu keessa cimee jabaatee otoo ati teessu kan fooyyee kan jijjiirran abbaa konkolaataa, abbaa fooqii, abbaa manaa kan ta'e jira hiriyaan kee. Ati maaf akkasa mana ijaaruu dadhabde? Dhibaa'ummaadhaan hojjetta kaa cimteen hojjettu hojii sodaatta kaa ittiin buutu kaa dubbii uumtee jiraatta kaa in sodaatta akka qoreetti sodaatta hojii. Inni garuus qaata kutee si bira darbeera. Kanaaf xiqqaatu hiriyaa kee irraa barachuu qabda waan jedhu kana kaasuu nan barbaada. Jireenya yaaddoo hin qabne jiraachuudhaaf inni kan biraa maal yoo jennee karooraan jiraachuudha. Karooraan jiraachuudha. Waan raawwattan hundumaa karooraan raawwadha. Hojii hojjechuun gaariidha. Hojii hojjechuun waan gahaa miti. Karooraan jiraachuun immoo gaariidha. Namoonni karooraan jiraatan hin milkaa'u. Waan yaadan san galmaan hin ga'u bar tokko isaaniif hin darba karooraan jiraatu waan ta'eef. Akka karoora keetti jiraadhu malee akka nama biraatti hin jiraatu. Namni baay'een akka karoora isaatti otoo hin taane akka mul'ata isaatti otoo hin taane akka nama biraatti jiraata. Kanaaf immoo Oromoon gaafa mammaaf akka abaluutti sirbaan morma nama jallisaa. Akka keetti jiraadhu. Akka keetti jiraadhu. Akka nama biraatti hin jiraatin karoora kee duuka deemi malee nama duuka hin deemin. Namni baay'een karoora isaa duuka deemu otoo hin taane nama duuka deema. Nama kaayyoo hin qabne duuka deema. Daboo deema. Daboo hin deemin. Nama duuka hin deemin. Ati kan si darbu nama duuka deemtee otoo hin taane daboodhaan otoo hin taane siin gorsaa karoora kee duuka deemtee karoora kee hordoftee akka karoora keetti tokko lama jettee lakkooftee yoo hojjette si darba. Sababni isaa namni waan facaasee hammata. Kanaafi jireenya daboo jireenya namni maallaan jedha jireenya sheemii keessa bahe. Jireenya irratti sheemiin hin jiru. Namni maallaan jedhan jedhe. Namni maallaan jedhan jedhe jireenya daboo keessaa bahe. Fakkeenyaaf sheemiidhaaf yookaan immoo namni maallaan jedhaaf jettee liqeeffattee waan tokko illee hin godhin. Waan dandeessu qofa raawwadhu. Waan humni kee danda'u, waan kisni kee qofti danda'u godhi malee akkamitti ana baluu biraa hafa jettee lafa qaqqabnetti hin hiixatin liqeeffattee waan godhin taajjabaarraaf jettee yoo kana goote hiyyummaa irratti hiyyummaa dabalaa jirta. Hiyyummaa ofitti harkisaa jirta. Ati sooromtu. Badaa jirta. Kassaraa jirta. Hiyyeessi hin darbiniif jedhe sooressa affeera. Hiyyeessi hin darbiniif jedhe sooressa affeera. Otoo ta'e sooressatu hiyyeessa affeera. Garuu qalbii wal darbu. Hiyyeessi hin darbiniif jedhee eenyu affeera? Sooressa nama qabu sana affeera. Kaayyoo qabaachuu qabda. Waan dandeessu qofa raawwadhu. Waan tokko amani akka karoora keetti yoo jiraatte dandeettii waan barbaadde raawwachuun kee dabalaa bula. Har'a waan raawwachuu dadhabde boruu raawwatta. Har'a nyaachuudhaaf hawwitee waan dhabde boruu hin nyaatta. Boruu hin uffatta. Boruu hin ijaarta. Hin qabaatta. Harka kee keessa hin galfatta. Yoo maal goote cimtee yoo hojjettee fi akka karoora keetti yoo deemte gaddeemaan bultu dabalaa bulta. Akka karoora keetti hin jiraatta taanaan dabalaa bulta. Beekumsi kee dabalaa bula. Qabeenyi kee dabalaa bula. Dabalaa bultee immoo dandeettii waa raawwachuu kee hin dabala waan ta'eef kanaaf karooraan jiraadhu. Jecha namaaf gurra hin kennin. Namni waan jedhu hin dhabu. Yoo gabaabbatte sin jedha. Yoo dheeratte sin jedha. Yoo furdattes waan jedhu qaba. Yoo qallattes waan jedhu qaba. Kanaaf namni qallateera jechuun dhiisu waan ta'eef ta'eera hin jedhu. Kanaaf ati gurra namaaf yaada namaaf gurra hin kennin. Yoo gurra kee kennite karoora kee keessaa si baasu, si dadhabsu, duubatti si harkisu, ati karoora kee ilaalaa isa duuka kaadhu. Akkas taanaan hin milkoomtu. Egaa waan sammuun keenya yaade sana tooraan bifa bifaan karoorsuun barbaachisaadha. Karoora jechuun waan hojjechuuf yaadne tokko haala raawwii fi yeroo raawwii isaa qopheessuudha. Karoora yeroo dheeraa kan gabaabaa qabaatu. Waggaa 5 baranaa maal ta'uu barbaada? Waggaa 10 baranaa eessatti of arguu barbaada? Isa karoora dheeraa jechuun sanammoo har'a jala otoo hin bulchin hojii har'a hojjechuu maal har'uma hojjedhu
beellaman baay'isin boruun hojjedhan jedhin hojii irratti hojiin dabaleen hojii irratti hojiin dabaleen hojii jala jala hojjedhu waan har'a galgala dhumuu malu har'a galgala fixe waan bor gargar dhumuu malee bor garama fixe waan torbee kana keessa fixu malte torbee kana fixe malee torbee achatu hin dabarsin torbeen nuftu hojii mataasaa qaba maaf itti dabalta kanaaf namni baay'een garuu jala jalatti akka karoora isaatti hojjechuu hin barbaadu kanaaf jireenya yaaddoo hin qabne jiraachuu barbaadan karooran jiraachuudha. Inni dhuma jireenya yaaddoo hin qabne jiraachuudhaaf maal gochuu qabna yoo jenne muuxannoo fudhachuudha. Muuxannoo gaafa jennu kallattii lama muuxannoo fudhachuu hin dandeenye. Inni jalqaba namoota akka keenyarraa muuxannoo fudhachuu hin dandeenye. Namoota akka keenyarraa. Nama akka keerraa muuxannoo fudhachuu hin dandeessa. Nama akka keerraa. Barataan barataarraa qotee bulaa akka isaarraa daldalaan daldala akka isaarraa muuxannoo fudhachuu hin danda'amu. Muuxannoo kan itti fudhannu namoota akka keenyarraa. Fakkeenyaaf namoota akka keenyaa ta'anii warra milkaa'an irraa muuxannoo fudhachuu qabna. Nama akka keenyarraa muuxannoo fudhanna gaafa jennu nama hundarraa fudhannu. Eenyurraa fudhanna ree namoota akka keenyaa ta'anii warra milkaa'an irraa muuxannoo fudhanna. Namni uumamaan wal hin caalu. Sirriitu baddaa namni uumamaan wal hin caalu. Waaqayyo gaafa nama uumu wal caalchisee hin uumne. Uumamaan wal hin caalu. Sammuu wal qixa qabannaa wal hin caalu. Maaliif wal caalladhee toftaa ittiin jireenya mootanii wal caalu. Egaa tokko toftaan beeku. Tokko callisee oma dhiibaa tokko immoo toftaa ittiin jireenya mootan beeka. Warra toftaa beekan irraa muuxannoo fudhachuu qabda jechuudha. Fakkeenyaaf biyya wal fakkaataa keessa jiraachaa biyya wal fakkaataa magaala wal fakkaataa keessa jiraachaa inni tokko si biraa milkaa'ee ati yoo milkoofne kan rakkoo qabu biyyaa miti kan rakkoo qabu si. Maafa milkaa'uu didee jettee namicha milkaa'e irraa akkamitti milkoofte jedhi muuxannoo irraa fudhadhu. Deemi nama milkaa'e irraa baradhu. Nama milkaa'e irraa muuxannoo fudhadhu. Nama sii gadi irraa muuxannoo fudhachuudhaaf yeroo kee hin gubin. Atuu yeessa hin caaltan nama sii gadi wajjin oolin. Nama sii gadi irraa muuxannoo fudhatin. Nama sii gadi wajjin yeroo kee hin gubin. Nama si caalu irraa. Nama si dura jiru irraa akkatti inni milkaa'e. Muuxannoo irraa fudhachuudhaaf isa biratti yeroo milkeesse. Maaltu beeka boru isaan qixxaata akkasaat taata. Isarrayyuu darbuu dandeessa. Kanaaf sin gorsa nama si caalurraa muuxannoo fudhadhu. Muuxannoo fudhadhu. Nama si caalurraa muuxannoo fudhachuun qaaneffate namni baay'een hin qaaneffata. Beekaa of godha. Yoo nama si caalurraa muuxannoo fudhate waan aan jedha wayii fakkaata hin qaaneffata. Qaaneffachuu kan qabdu kanaa miti. Qaaneffachuu kan qabnu muuxannoo fudhachuu kan taane hiyyummaa si qaaneffachuu qabdu. Waan kaawwattu dhabdee waan nyaattu dhabdee ijoollee kee waan ittiin barsiisu dhabdee isa kan si qaanessuu qabu. Malee muuxannoo namarraa fudhachuu maal nama qaanessa. Waan siin galle gaafadhu sobdee beekaa of hin seen namni baay'een gaafa hin gaafatu. Akka nama isaaf galee of godha. Kun of goyoomsuudha. Eenyu goyoomsita? Eenyu goyoomsita? Keessi kee kan biraa, alli kee kan biraa. Alliif keessi kee walaa fakkaatu. In sodaatin hin qaaneffatin. Dhaqii muuxannoo fudhadhu irraa waraabi irraa baradhi. Irraa baradhu irraa waraabi. Waraabbii gaariin kun rajaan gaariin koo gaariidha. Waan gaariif yoo ta'e. Inni lammaffaan eenyurraa fudhannaa uumama kan biroorraa namarraa adda kan ta'e. Yoo namarraa immoo sii galuu dide yoo namarraa muuxannoo fudhachuutti hin qaanofta ta'e immoo uumama biraarraa muuxannoo fudhadhu. Uumama biraarraa. Fakkeenyaaf macaafni qulqulluun keenya akkas jedha. Macaafa keenya boqonnaan jala 9 akkas jedha. Ati dhibaannana hamma yoomitti ciiftaa irriiba keessas yoom kaata ciisuudhaaf harka walirra hin qaxxaamursita. Yeroo muraasa hin mugdaa yeroo muraasa immoo hin raftan. Hiyyumni akka saamtutti dhabinnis akka nama mi'a lolaa hidhatetti sitti hin dhufaa jedha. Macaafni qulqulluun maal jedhaa? Ilaalame. Lakkoofsuma 6 irraa qabee xiqqoo dubbisuu nan barbaada. Ati namicha dhibaannana mee dhaqeeti miti ilaali akka isheen itti jiraattu yaadan qabi. Ogeessas ta'e. Isheen gaggeessituu yookaan eegduu mootis hin qabdu. Kana keessa immoo waan ishee barbaachisu bona hin tullatti. Nyaata ishee yeroo makaraatti walitti hin qabdi. Ati dhibaannana amma yoomitti ciiftaa irriiba keessaa yoom kaata ciisuudhaaf harka walirra hin qaxxaamursita. Yeroo muraasa hin mugdaa yeroo muraasa immoo hin rafta. Hiyyummaan akka saamtutti dhabinnis akka mi'a lolaa hidhatetti sitti hin dhufaa jedha. Maal jedharee mee ati namicha dhibaannana mee dhaqiiti deemiti akkatti mixin jiraattu ilaali jedha. Muuxannoo fudhuudhaan
miti irraa muuxannoo fudhasin jedha. Akkatti mitiin jiraattu dhaqii ilaali. Yaadanis qabi ogeessas ta'e. Isheen mootii gaggeessaan qabdu haa ta'uyyuu malee immoo waan ishee barbaachisu bona walitti qabatti. Sababni isaa bona yeroo makaraa waa argama. Yeroo makaraa yeroo waa argamu walitti qabatti. Callistee ganna gannan deemtu. Callistee qilleensa nan maartu. Yerootti waa godhan beekti. Ogeettina ishee irraa baradhuudha. Ati garuu amma mixillee ogeessa miti nama. Ishee irra dhaqee baradhuudha. Ati maal gootena ati yaa nama dhibaannara amma yoomitti ciifta. Waggaa 20 ciiftetta waggaa 30 ciiftetta dammaqe naman. Dulloomuudha waggaa muraasa siyaafee duudhaa waggaa muraasa siyaafee dammaqe bara baay'ee ciiftetta. Amma yoomitti ciifta amma yoomitti rafta ergere jiraafatte immoo yoomi riba keessaa dammaqte ergere ciisuudhaaf harka walirran qarxaamursitaa ciisuudhaaf harki kee ciisuudhaaf hin ariifata hojiidhaaf garuu hin ariifatu. Sanduwaa yoomiti yeroo muraasa hin mugda yeroo muraasa hin rafta hin mugda hin rafta namni mugu namni rafu hin darbuuf hin rafin hin mugin ka riba keessa hin mugin duquqqoo ofirraa ari. Hindu kukain duku kofra ari imugin wana ka mugdu god wana ka raftu godu ofra fagesi rafin himugin sandu wanjeru hiyuma kamit fakesa hiyumni akka samtutte hiyumni akka samtutte ibainis akka nama miya lola hidhatette setti dufa jira hindandesu yokate maliye sandu wayun jedummo ilala Macafon fakkeenya boqonnaa 30 immoo akkas jedha. Lakkoofsa 24 hanga 29 dubbiseen gara xumuraafidha. Ilaa akkas jedha. Uumamni bifa xixinnoo ta'an baay'een immoo ogeeyyii ta'an afurtu lafarra jiraataa. Uumamni kun bifaan xixinnoodha baay'ee immoo ogeeyyiidha afuri lafarra jiraatudha. Akkuma kee lafarra jiraatu sanis. Mee uumama afran kana kaasa. Mixiin uumama dadhabduudha garuu nyaata ishee bona walitti qabatti. Osoleen uumama humna qabneedha garuu kattaa keessatti hin galti. Hawaannis mootiin qabu garuu wal gurmeessee in adeema. Loocuun yookaan lootuun barruudhaan looti garuu keenyaa mana moototaa irratti iyyuu in argamteedha. Uumama bifaan dadhaboo ta'an garuu baay'ee ogeeyyii ta'an afran kanarraa akka muuxannoo fudhannu macaafni qulqulluun nu gorsa. Uumamni afran kun bifaan gaafa laaltan jajjaboo miti. Warra waa godhan hin fakkaatan. Humnan qaban dadhaboodha gaafa jaallalama ta'uyyuu sammuun isaanii cimaan ogeeyyiidhaan jara sanarraa baradhuudha. Afran sun eenyu isheen jalqabaa mixiidha. Mixiin uumama dadhabduudha jedheetti dadhabina isheen nooksu dadhabduudha. Dandeessee fiigdu dandeessee garaan baatu inu taaltu dadhabduudha garummoo nyaata ishii bona walitti qabatteedha. Sababni isaa dadhabduudha dadhabina ishee waan beektuufi ganna dhoqqee keessa deemuu dandeessu bokkaan horobee kan dandeenyu waan beektuufi bona humna ishii beektee bona nyaata walitti qabattee yeroo gannaatti immoo teessee nyaatti mixiirraa baradhuudha. Yeroo hojjetamuu qabdutti raftee yeroo rafanitti immoo hin kaata yoo ta'e hin ta'u hunduu yeroo qaba. Yeroo ka'uu qabdetti ka'i bara humna qabdutti hojjedhu yeroo barachuu qabdutti baradhu barataan amma baratu qaba barri barachuudhaaf hin danda'amne jira. Yeroo ta'e yeroo barbaade dammaqxeen ta'u waan ta'eef yeroo beeki mixii tanarraa kana baran. Osoleen uumama humna hin qabneedha. Osoleen uumama humna hin qabne humna hin qabdu garuu kattaa keessatti galteedha. Silaa otoo kattaa keessa galuu humnaan ta'e leencatu kattaatti gala qeerransatu kattaatti gala arbatutti gala gafarsatu gala gafarsi hin galu arbi hin galu leenci hin galle qeerransi hin galle bosonatti galu. Ishee humna hin qabne jedhama kanatu kattaatti gale. Kattaatti galuudhaaf humna miti kan barbaachisu ogummaadha, hubannaadha, qalbiidha kan barbaachisu. Hawaannisni mootiin qabduudha. Garuu wal gurmeessee deemaa. Akkamitti? Ilaala. Amma mootii qabaachuu miti minni guddaa. Nuni gurmaa'uu kan dadhabne mootii dhabnee miti. Kan gurmaa'uu dadhabne nama nu gaggeessu dhabnee miti. Waldaa keessaa gaggeessaa qabna, biyya keessaa gaggeessaa qabna, utuma gaggeessaa qabne jiru yoo gargar facaasna. Keessa keenyatu rakkoo qaba. Hawaannisni garuu gaggeessaan qabu, hawaannisni garuu mootiin qabu. Haa ta'uyyuu malee waan godhu hundumaa wal gurmeessa. Sababni isaa xixiqqaadha. Walitti hoggaa gurmaa immoo hojii jabaa ta'e hojjetu hin beeka waan ta'eef hawaannisarraa baradhaa jedha. Inni kan biraan nu kaasaa loocuu yookaan lootu gaafa laaltan yookaan loocuu gaafa laaltan barruudhaan looti.
garaadhaan loonti garummoo keenya warra moototaa irratti garummoo hin argamte akkamitti namni barruudhaan loo'ee tiratee keenyaa moototaa keessatti argamaa jiruuf jettan keenyaa moototaa keessa galuudhaaf mana mootii keessa galuudhaaf iddoo gurguddaatti argamuudhaaf wasaanyiin miilaa miti murteessan miilaa miti murteessan ijaa miti murteessan harkaa miti murteessan sammuudha murteessan qalbiidha murteessan ogummaadha kanaaf hin danda'ama jechuudha hin danda'ama. Lootun milkooftetti mana mootii keenyaa mootii keessa jiraatti lootun milkooftetti awwaannisi milkaa'eera osolee milkooftetti miti milkooftetti akkatti isaan milkaa'an bifaan sii gadi baay'ee dadhaboodha ta'uyyuu malee immoo isaan ogeeyye nuni jara kana bifaan hin caalle isaan immoo ogummaadhaan nu caalu wasaanyiin qaamas bifa simiti ogummaatti fayyadamuun barbaachisaadha. Egaa saba Waaqayyoo mata duree keenyaa kutaa sadaffaatiin arra laalle asumatti xumurra hin dagatinaa mata dureen keenya inni guddichi yaadi malee hin yaadda'in yaada malee hin yaadda'inaa ammas nan jedha yaada malee hin yaadda'inaa yaadi malee hin yaadda'in sababni isaa warra yaadantu biyya jijjiira malee warri yaaddaan of hin jijjiirre egaa maaltu yaaddoo fida kan jedhu silaalleerra jireenya yaaddoon qabna jiraachuudhaafis maali kan jedhu kutaa sadii ilaalleerra. Egaa barumsa dhageenya kanaan akka ittiin jirannu Waaqayyoon nu gargaaru isin gargaaru. Barumsi kanaaf kana fakkaatu anaaf namoota biraatiin kan dhiyaatu yeroo hunduma akka isin bira ga'uuf yuutuubii waldaa keenyaa isa maqaa Fichee Salaalee Makaana Yesuus jedhuun sarchi godhaati sabiskiraayib godhaa sheer godhaa namoota bira haa ga'u yoo akkas gootan barumsi kan biraa isin hin qaqqabaa kan akka gootan isin nan jajjabeessa Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu eebbifamaa.